Warra nan beekneef maqaan koo Seenessaa jedhama. Cyber Security Bank irraan hojjedha. Chaanalii kanaaf warri haaraa taatan laayikii fi sabiskiraayib taasisuudhaan akka kontentiin kun namoota baay'ee bira ga'anii itti fayyadaman nu gargaara. Kitaaba kanarraa waan ijoo barannu 3 isinii kaasuu barbaada. Waan ijoo kitaaba kanarraa barannu tokkoffaan amala xixiqqoon jijjiirama guddaa akka fiduu danda'u. Hojjaan xixiqqoo guyyaa guyyaan gochuun baay'ee salphaadha. Dhibbeenta tokkoon guyyaan fooyya'uun addatti kan nutti mul'atu miti yeroo sanitti. Dhugaadha yeroo tokko illee namatti mul'atu. Garuu yeroo dheeraa keessatti hiikaa baay'ee qabaachuu danda'a. Garaagarummaan fooyya'insi xiqqaan tokko haguma yeroo darbaa deemuun fiduu danda'u riyaaltii isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Hirreen kun akkasitti hojjeta. Waggaa tokko parsantii tokko yoo hojjechaa deemte guyyaa 365 keessa waggaa tokko keessa jiru keessatti waan amma jirturraa yookaan immoo waan iddoo amma jirturraa parsantii 37 fooyyooftee argamtaa jedha. Kitaabichi core principle isaa wantoonni xixiqqoon guyyaa guyyaatti hojjettu jireenya kee irratti gatii akkamii akka fiduu danda'u kan kaasudha. Wantootuma xixiqqoo ati guyyaatti raawwachaa ooltu gara dhumaata irratti yookaan immoo yeroo dheeraa keessatti iddoo ati yaadne si geessisuu akka danda'u amala bartee gaarii yoo ta'e amala bartee gadheessi yoo ta'e gara sirumaa yaadneen si ga'uu akka danda'u kitaabichi kan kaasudha. Guyyuma guyyaanuu parsantii tokko fooyyessinee yoo argamne waggaatti parsantii 37 fooyyofnee argamna kan jedhu riisarchii isaa keessatti kan argate. James Clear nama riisarchii hojjetuu fi intarpireeradha. Akkasumallee tireeningii garaagaraa poodaastii garaagaraa irratti kan kennudha. James Clear maal jedhaa milkii guddaan carraaqii guddaa qofaan dhufne jennee of amansiisna. Garuu yeroo baay'ee dhugaan jiru kanarraa adda jechuudhaan dubbata. Nuyi yeroo baay'ee milkii guddaa argachuu barbaanne effortii guddaa carraaqii guddaa akka gochuu qabnu yeroo baay'ee akkas jennee kan of amansiisnu. James Clear garuu dhugaan jiru kanarraa adda. Namni osoo kaayyoo guddaa kaa'ee wajjin hin dhiphatin guyyuma guyyaanuu parsantii muraasa qofa fooyyessaa osoo deemee waggaa tokkotti parsantii 37 fooyyessee argamaa jedha. Yoo kana hin taane garuu guyyuma guyyaanuu amala gadhee inni hin barbaanne bartee yaraa irra deddeebi'ee yoo raawwate immoo gara zeerootti fi yookaan immoo gara negatiivitti gadi bu'aa jechuudha dubbata jechuudha. Yaadni cinqii fi yaada negatiivii gadaantummaa ofii qabaachuun jireenya keenya baay'ee nu miidha akkuma beeknu. Garuu kanneen akka beekumsaa, oomishtummaa, iskiilii garaagaraa barachuu fi jaalalaammoo ol si guddisaa deemu jechuudha. Wanti jireenya keessatti milkeessuu barbaannu qabxii gaarii fiduu ta'uu danda'a, faayinaansiyaalii firii ta'uu danda'a, firiidamii yeroo ta'uu danda'a, biizinasii milkaa'aa ijaaruu ta'uu danda'a, maatii ofii waliin yeroo bareeda dabarsuu ta'uu danda'a, rileeshipii yookaan immoo jaalala ijaarrannee jiru keessatti nagaan jaalalaan jiraachuu ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa wantoonni milkeessuu barbaannu jireenya keessatti jiraachuu danda'a. Kanneen milkaa'anis kan hin milkaa'inis namoonni yeroo baay'ee kaayyoo ni qabaatu. Kan adda isaan godhee argamu garuu maal jedhaa James Clear namoota kan gargar baasu siistama isaan waan san milkeessuudhaaf hundeessanii ittiin milkeessanii malee namni kamuu hundi keenya iyyuu beekna amma waggaa haaraan dhufe dhaabannis namni dhuunfatis waan akkanaa kana nan hojjedha bara haaraa kanatti waan akkanaa kana milkeessuu barbaada jedhee namoonni baay'een kaayyoo ni kaa'u akkasumallee karoora illee ni baafatu. Haa ta'u malee garuu amma dhumaatti itti deemanii waan san hin jijjiiran. Yeroo baay'ee namoonni akkamsinitti fakkaate waan milkeessuu barbaadan wayii itti yaadu erga yaadanii booda kaayyoo guddaa kana lafa kaa'u. Gaafa lafa kaa'anii adeemsa kamiin akka waan kana milkeessan itti yaadan kaayyoo guddaa san bichaa of fuuldura kaa'u adeemsa ittiin achi ga'uu danda'an kaayyoo sadarkaa xixiqqaatti caccabe hin qabaatan. Gaafa sana dhiphina keessa isaan galchaa jechuudha. Fakkeenya barataa tokko yaa fudhannuti kutaa 12 barachaa jira nuti 600 fide jedhee karoora baafatu. Karoora isaa baafate kana galmaan ga'uudhaaf yoo qabxii 600 fiduudhaaf bichaa kan yaadu ta'e isa dhiphisuu danda'a. Akkamitti akkana fidadhee abdii kutee yeroo booddee akka inni qo'annaa dhaabu akka inni abdii kutu kan isa taasisu wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu yoo barataan suni guyyaatti sa'aatii meeqa foonii hin dubbise qorumsa akkamitti hojjedhe kanan achi ga'uu danda'u jedhee yoo yaade barataan suni guyyaatti sa'aatii meeqa foonii dubbise qorumsa akkamitti hojjedheen achi ga'uu danda'a jedhee kaayyoodhaan waan guyyaatti milkeessuu qabutti yoo adda caccabse garuu salphumatti achi ga'uu danda'a jechuudha. Yoo sana hin taane garuu waa'ee kaayyoo guddicha sanii kan dhiphannu yoo ta'e osoo nuyi achi hin ga'iin wantoonni akka nuyi mootiveet taaneen hojjennu nutti baay'achuu danda'a. Sana booda dadhabnee itti dhiisne jechuudha.
James Clear kanneen milkaa'anis warri milkoofnes kaayyoo ni qabaatu jedha. Kilabii haa ta'uu, dhaabata haa ta'uu, kaampaanii haa ta'uu, namoota dhuunfaa haa ta'uu, korporeeshinii garaagaraa haa ta'uu, orgaanizeeshinii haa ta'uu, namoonnis haa ta'uu, namoonni dhuunfas haa ta'uu, dhaabbanni gurguddaan kaayyoo gurguddaa yookaan immoo galma milkeessuu qabaatan ni baafatu jedha. Kan adda isaan baasu garuu adeemsa ittiin milkeessanii jedha. Atileetonni bar hunduu gizee kaatan gaafa tireeningii hojjetan akka hunduu warqii san fudhachuudhaaf meedaaliyaa sana kaawwachuudhaaf. Haa ta'u garuu adeemsa achi gahuu danda'an irratti yoon xiyyeeffanne ta'e kaayyoo guddaa san bichaa yaaduudhaan guyyaa tokko tokko akka isaan mootiveet ta'anii hin hojjenne dhiibbaa irratti godhuu danda'a jechuudha. Waa'ee kaayyoo gurguddaa sanii yaaddaate jechuudha. Garaagarummaa xiqqaan jalqaba nutti mul'achuu dhiisuu danda'a gaafa wayii jalqabu. Haa ta'u malee garuu yeroo keessa dhiibbaa guddaa akka uumuu danda'u isarraa hubachuun hin danda'ama jechuudha. James Clear galma guddaa keeyyattee waliin dhiphachuurraa adeemsa yookaan immoo sirna ati achi geechuu irratti baay'ee xiyyeeffattee hojjechuu qabda. Egaa kaayyoo guddaa keessan adda baafattee raawwattee James Clear kaayyoon baafatinaa miti kan jedhu yookaan immoo galman keewwatinaa miti kan jedhu. Galma san irratti garuu istaak taatanii nafinaa. Fakkeenyaaf qo'attee qabxii gaarii galmeessuu yoo barbaadde guyyaatti sa'aatii 3 qayyabachuun qaba. Sa'aatii 2 nan qo'adha. Sa'aatii 1 immoo qorumsan hojjedha jettee gargar qooddee guyyuma guyyaanu kas yaaddessu kana booda maal ta'uu qabaree sa'aatii manatti nan qo'adha. Sa'aatii 1 qorumsan hojjedha. Sa'aatii 2 immoo nan dubbisa. Simple bakka. Gaafa akkasitti deemne kaayyoo keessa wajjin kaayyoo kee guddaa keessatti san hin dhiphattu akkaataa achi geechuu caccabsiteerta sana booda dameetti rameera isuma bichaadha jechuudha kan si dhiphisu. Guyyaatti qo'atte moo hin qo'anne dubbiste moo dubbiste qorumsa hojjette moo hojjette sa'aatii jette saniif dedikeet taatee hojjechaa jirtamoo akkam koomitmentiin kee irrateera isa jechuudha kan meejar godhu. Yoo sana hin taane garuu dhiphina guddaa keessa nu galchuu danda'a. Fakkeenyaaf atileetonni hedduun akkasi. Atileetonni tokko erga kaayyoo guddaa san lafa kaawwatanii erga milkeessanii booda mootiveeshinii dhabu. Kana booda maaltu nu fedhe amma maal goonu waan jedhu keessa nama galcha jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan garuu waan fooyyessuu qabdu xixiqqeessitee fooyyessaa deemnanii ofii keetiifis improve ta'aa deemta. Kaayyoon kee galmi guddaan suni salphumatti galma gahaa jechuudha. Yoo kaayyoo keessan galma gahuu dhabaattellee piroogreesii gaarii waan agarsiisteef sin dhiphisu jechuudha. Yoo garuu xiyyeeffannoon kee hunduu kaayyoo bichaa irratti ta'e hin dhiphattaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko kiloogiraama 20 ji'a jaatti hir'isuu barbaade garuu gaafa jajjabina qaamaa san jalqabe kiloogiraama 20 san hir'isuu dadhabee kiloogiraama 5-6 yookaan immoo 7 hir'ise yoo kaayyoo san qofa galmaan gahuu irratti yoo kan xiyyeeffatu ta'e dhugaadha kiloogiraama 20 hin hir'isne waan ta'eef waan isa gammachiisu hin jiru jechuudha. Garuu adeemsa achi geessan irratti yoo kan xiyyeeffatu ta'e garuu dhugaadha kiloogiraama 5-6 hir'isuun salphaa miti. Kanaafuu piroogreesii agarsiiseera adeemsa irra jira itti gammadaa jechuudha wanni isa dhiphisu hin jiru jechuudha. Okay, I have done this. What is next? Kan jedhu irratti jechuudha kan yaaduu qabu. Gaafa akkas ta'e osoo homaa hin dhiphatin kaayyoon keenya galma guddaa akka gahuu danda'u James Clear kan dubbatudha jechuudha. Yeroo baay'ee karoora haaraa fi galma guddaa keenya yommuu hojjechuu jalqabu gara jalqabaatti jijjiiramni nutti mul'atu hin jiru. Kun immoo namoota baay'ee abdii kan kutachiisu. Keessattuu gaafa wayii jalqabnu hin hojjennaa homtuu hin jiru. Jijjiiramni baay'ee nutti mul'achuu dhiisuu danda'a. Sababni isaatis jijjiiramni homa tokkoon bifa kanaan akkanatti hin deemu. Dura suuta deemaa ture boodaan akkanatti ol ba'u. Giraafiidhaan kan laalu ta'e jechuudha. Akkasuma jijjiiramni qaama keenya wajjin sammuun keenya dursee jijjiiramuun fudhatu. Sababni isaa immoo sammuu keenya keessa reticular activation system kan jedhamu jira. Sammuu keenya keessa reticular activation system kan jedhamu kuni wanta haaraa kana dura hojjettee hin beekne hin mormaan tole jedhee fudhatu. Akka waayee haaraatti waan lakkaa'uuf akkuma bineensonni paarkii keessa gaafa namni argame yookaan immoo iddoo isaan jiraatanitti yommuu namni argame kuni diina kiyya inameedha jedhanii itti duranii attaak godhasanii sammuun keenyas waan haaraa gaafa jalqabnu habiitii yookaan immoo bartee gaarii kana dura hin qabne yookaan immoo bartee yaraasaa ta'u kana dura hin qabne gaafa jalqabnu sammuun keenya inayyamu attaak godha. Subconscious mind keessa wanti sun hin jiru waan ta'eef consciously beeknee tolu jechuu dandeenya dhugaadha. Consciously beeknee tooni dubbisuu hin dandeenya. Consciously beeknee tooni jajjabina qaama sana hojjechuu hin dandeenya. Subconscious keenya garuu hin mormaa waan kana. Wanta kana bara duraan atin gootu
eessa fidde waan akkanaa natti hin tolle jedhee dhaabuudhaa kaa jechuudha sammuu keenya keessa. Kutaa sammuu keenyaa kutaa sadiitti qoodamu beekamaadha. Conscious, subconscious fi unconscious kan jennu jira jechuudha. Subconscious suni walakkaansaa madaqaadha, walakkaansaa immoo riphee jira. Kan riphee jiru sun hin didaa jechuudha. Walakkaa riphee jiru suni lakki wanti kun hin taane. Kana dura amala kana sirraan beeku natti hin tolle. Ganama ka'uun kee natti hin tolle. Sa'aatii 12 ka'aa jirta. Hirriba rafuu qabda. Natti hin tolle jedhee si dhaabuu barbaada jechuudha. Kana dura bishaan dhuguu barteen qabdu yoo ta'e bishaan dhuguu hoggaa jammarte baay'istee qaama kee fayyummaa keetiif yaadduuf ta'e kana dura waan akkanaan qabdu jedhee si dida jechuudha. Kitaaba dubbisuu illee hoggaa qabda akkasii jechuudha. Waan kana dura bartee hin qabne san gaafa jalqabdu siin mormaa jechuudha jalqaba. Isaafuu yeroo wayii erga hojjettee booda waan hin milkoofne sana yommuu ilaaltu diimootiveet taatee hojii sana dhaabda jechuudha. Garuu yoommoo adeemsa achi geenyu irratti sirna irratti kan xiyyeeffannu ta'e osoo hoomaa waa'ee kaayyoo guddaa sana hin dhiphatin salphaatti achi ga'uu hin danda'ama jechuudha. Kun yaada kitaaba Atomic Habits jedhamu James Clear irratti barreesse kana keessatti kan argannu jechuudha. James Clear barreessaa fi interpreneeradha. Qorannoo isaa waggootaaf saayinsii sammuutii fi niiwuroosaayinsiitii irratti amala xixiqqoon akkamitti jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jechuudhaan qorannoo taasisaa nama turedha jechuudha. Jijjiirama guddaa gochuu mannaa gochawwan xixiqqoo jechuun innis maal jedhaani Atomic Habits'dhaan bartee xixiqqoo bartee gaafa jennu bartee gaarii yookaan immoo amala gaarii akka jechuuti malee bartee akka bartee aada qabeessaa fi aada malee maal jennee akka saayinsii keessatti aada qoqqoomsanii jechuudha kan nama haasa'anii jiru. Atomic Habits jedhee waama inni barteewwan xixiqqoo gaggaarii ta'an kaayyoo keenya irratti dhiibbaa guddaa akka qabaachuu danda'u. Yeroo guyyaadhaan yoo irra deddeebinee kan raawwannu ta'ee giriitiyaa. Wanti kun baay'ee gaariidha waan ta'eef kanarratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma immoo faallaa kanaatiin waggaa tokkoof waan hin jaallanne yookaan immoo waan gadhee ta'e dhibbeentaa tokkoon yoo waan hamaa san raawwatte gara zeerootti gadi bu'u ta'e gara negatiiviseen ta'e injifannoo xiqqaatti wanta akka injifannoo xiqqaatti ilaalamu yookaan immoo duubatti deemisa xiqqaatti ilaalamu kuni walumatti kuufamaa deemee booda irratti eenyummaa keenya uumaa jechuudha. Kanaafuu James Clear guyyaadhaan dhibbeenta tokko fooyya'uu irratti xiyyeeffadhu jedha. Leessanii lammaffaan achi keessatti barannu waa'ee galma kee baafachuu dagadduudha. Isaa manna sirna adeemsa achi ittiin geechuu irratti xiyyeeffadhu jedha. Jireenya keenya keessatti waan milkeessuu barbaadnu addatti baasnee galma isaa kaa'uu qabna malee jeneraalii walumatti qabnee yoo ta'e wanti carraa milkaa'uusaa xiqqaadha jechuudha. Namoonni fi dhaabbanni milkaa'uu fi milkaa'uu hin taane hunduu kaayyoo galma gahuu ni qabaatu. Barbaadanis immoo ni teechifatu immoo haa ta'u malee garuu warra mo'atanii argamanii fi warra iddoo yaadan san osoo hin ga'iin kufan kan gargar baasu malee siistama isaan ijaarratan sana jechuudha. Siistama isaan itti ijaarratan sun kan isaan milkeessu ta'a kan isaan kuffisuu hin ta'a. Galma teechifachuu qofti mo'ataa nama taasisu dhugaa dubbachuudha. Sirna ijaarame san hanga taphannee mo'annuutti kan nu gargaaru. Taaktiknii fi maandisiitiin murteessaadha nuyi. Kanaafuu yeroo dura barri haaraan jalqabamu namni kamuu galmaa fi kaayyoo haaraa baasa. Garuu sun milkaa'uu hin danda'u. Maaliif milkaa'uu hin dandeenye namoota muraasa kan milkeessan. Namoonni sana milkeessanii kaayyoo guddicha san yaaduu caalaa akkamitti akka san milkeessan adeemsa irratti waan hundeeffataniif adeemsa irratti waan hundaa'aniif milkaa'uu danda'a jechuudha. Torbee tokko lama booddee namoonni hedduun dagachuu jalqabu. Ji'a 5 ji'a 6 booddee maal akka karoorfatanii iyyuu irra deebi'anii yaadatanii jechuudha. Yoo waan karoorfatanii iyyuu gaafatanii raattan inni dagatu jechuudha. Namoonni muraasni garuu sirna itti milkeessan waan hordofaniif namoota kaan irra tulluutti ol ba'anii mul'atu jechuudha. Kan adda isaan taasisullee isa kana jechuudha. Ani isarra isin akka akkas taatan kan isin gargaaru jireenya kiyyarratti illee fayyadamee kan ittiin jijjiirrame isinillee ittiin jijjiiramtu jedhee kana yaade isiniif qooduun barbaade jechuudha. Yeroon barataa turetti kitaaba kana yoon beekuu baadhellee galma teechifachuu waan jedhamu kana keessa kiyyatti qirra jedha ture. Keessattuu fakkeenyaaf gaafa barataa taanee jirrutti yeroo qabxii hojjennee tuni fakkeenyaaf bara kana yoo 90 hojjenne bara dhufutti 10 irra kan irratti dabalaa yookaan 5 irratti dabalaa karoorfadhaa jedhama. 95 yookaan karoorfadhaa jedhama. Rakkoon kanaan wal qabatee jiru maal inni kaa ani yeroo baay'ee pilaanii barsanteechifadhaa jedhu nan jibban ture. Qabxii ofii kiyyaa nan hojjedha garuu pilaanii santeechisuu nan jibban ture. Maaliif hin jibbaa akka waan yoonananii fooyya'umsa godhellee yoon bakka san gahuu baadhe hamilee gidhaantummaan natti dhaga'amu. Waan ani karoorfadhisan hin galmeessine waan ta'eef waan ani karoorfadhisan yoo nan milkeessuu dadhabe
carraaqqii godhullee bakka sana amma hin geenyetti ittiin gammadu jechuudha. Akkam isinitti fakkaate yeroo sanatti akkamitti yaada akka waan ani barbaadu milkeessuu hin dandeenye waan danqanatti ta'u wayiitti yaada jechuudha. Akka ani waan barbaadu sana milkeessini danqanatti ta'u wayiitti yaada. Sababni isaa immoo inni qabxiin kana ofirratti 10 dabalaatu karoorfadha nu jedhu malee akkamitti yoo qayyabanne akkasii milkeessuu dandeenyu nutti ni himu. Yoo akkam gootan iddoo kana geechuu jedhamee wanti nutti himu hin jiru. Bara darbe kana galmeessitaniirtu bara kana immoo kanatti dabala karoorfadha nu jedhu. Gaafa kana kuni sammuu keenya irratti staak nu godhaa jechuudha. Kana dura 90 fiddeerta yoo ta'e amma 100 fiduu yoo dadhabde keessa keetitti waan jette san nama milkeessuu hin dandeenye sitti fakkaachuu danda'a. Ati garuu 97, 96, 98 fiddeerta ta'uu danda'a. Kun immoo akka nuyi self confidence hin horanne dhiibbaa nurratti keessaa jechuudha. Yooma fayyisitee progressii agarsiisteyyuu kaayyoo san irratti waan xiyyeeffattuuf ittiin gammaddu jechuudha. Amma kaayyoo keessan bira geechee rukunnetti ittiin gammaddu jechuudha. Kun immoo ol guddachuu fi abdiidhaan gara fuulduratti akka hin deemne hamilee nama cabsaa jechuudha. Galma keenyatti milkeessuun yeroo tokko qofaaf si gammachiisa. Galma keenyatti milkeessuun kee yeroo tokko qofaaf si gammachiisa. Sana booda sirraa bada. Isaayyuu yoo kuftee akka nama kufee yookaan waan karoorfatee galmaan gahuu hin dandeenyetti waan of ilaaltuuf ilaalcha gadaan ofii qabaachaa deemuu dandeenya jechuudha. Kaayyoon kee barataa cimaa ta'uu malee yeroo tokkoof qabxii gaarii fiduu ta'uu hin qabu. Sana immoo gaafa irratti xiyyeeffatte waa'ee kaayyoo kee tokkicha san rukutuu bichaa osoo hin ta'in adeemsa ati maal fooyyessitu progressii ati agarsiisan irratti gaafa xiyyeeffatte kun baay'ee siif dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Kaayyoon kee atileet ta'uu malee guyyaa tokko fiigdee meedaaliyaa keewwachuuf miti. Eenyummaa keetii miti kan ta'u qabu. Yeroo kaatte kamittuyyuu akka nama atileetii ta'etti yaaduu qabda jechuudha. Kana dura Mikaayil Phelps kan jedhamu yeroo baay'ee post olympic depression kan jedhamu jira. Post olympic depression jechuun erga atileetonni waan san mo'atanii booda yookaan immoo meedaalii san mo'atanii booda amma maal tafishi? It's good, it's cool. What's next? Kana booda maaltu dhufu? Ammaaf gaariidha jedhanii toni depressionii keessa galuu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma beektani yeroo baay'ee wantoota Olompikiin kan jiru yookaan waggaa 2 booda yookaan waggaa 4 booda kaachaa san kan itti deebi'anii dhufu. Mikaayil Phelps nama bishaan daaku ture. Bishaan waggaa 4 inni kan dhufu. Sana booda gaafa tokko isa argatee ture isa jibbisee jechuudha. Sana booda maal godha? Meedaaluma san bicha rafachaa tureen moo eenyummaa atileetii qaba isa jechuudha rakkoon kan jiru. Warqii hoo sadii fudhate garuu post olympic depressionii kan jedhamu kanaan yookaan immoo dhibama erga mo'atanii raawwatanii booda kaayyoo san erga galmaan gahanii booda depressionii keessatti isa gatu baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Kanarra garuu adeemsa san yoo kan jaalatan ta'e atileetonni guyyaa guyyaadhaan tireeningii gochuu, ol guddachuu, chaalenjiiwwan garaagaraa keessa darbuu yookaan irratti xiyyeeffatan ta'e garuu keessa isaanii duwwummaan itti dhagahamu jechuudha. Erga mo'atanii raawwatanii booda duwwaan ta'an yookaan immoo diimootiveet hin ta'an. Eenyummaan isaanii atileetii waan ta'eef waancaan argames yoo argamuu baates ittuma fufuu jechuudha. Warqii yoo kaawwatanis yoo kaawwachuu baatanis waan san ittuma fufuu jechuudha. Kanaafuu eenyummaa irratti kan xiyyeeffachuu qabu. Eenyummaa faayinaanshaal firiidamii kan barbaadnu yoo ta'e guyyaa tokko qarshii guddaa argannee jechuun gabaa keessa ba'uudhaaf miti maarkeetii keessa ba'uudhaaf miti. Kaayyoon keenya biizinesii gaarii ijaaruu yoo ta'e biizinesii guyyaa tokko ijaarree guddisuu ooma tokko guddaa ta'e arguudhaaf miti. Eenyummaa nama biizinesii eenyummaa barataa cimaa ta'uu barbaanne eenyummaa barataa cimaati kan horachuun dura jira. Atileetii ta'uu barbaanne eenyummaa atileetii saniiti. Eenyummaa sani gaafa gonfatte waan gosa san hundumattuu hin gammadda waan ta'eef kaayyoon sun milkaa'uu baatus ittuma fuftaa jechuudha. Simon Bale kan jedhamtu dubartittiin jiminaastikii irratti beekamtu turte ispoortiidhaa fi paashiniin baay'ee barbaachisaadha. Mo'achuu qofaa miti. Fedhii keessa namaa jiru fedhii akka biddaatti nama guggubu paashiniin barbaachisaadha jechuudhaan dubbachaa turte jechuudha. Simon Bale jechuudha. Innaa kanarraa waan sadii hubanna. Galma qofarratti hundaa'uun erga achi geenyee booda kaayyoo kan qaban fi kaka'umsa akka naraanni nu taasisuu danda'a jechuudha. Isa faranjoonni maal jedhu the danger of outcome based goals jedhanii jechuudha.
erga achi geenye booda iddoo olaanaa wayii erga geenye booda achi booda bakka waan gara fuulduraatti jiru nu jibbisiisu. Iddoo guddaa baay'ee yeroo dheeraaf hojjechee turre san gaafa geenye sana booda nu jibbisiisa jechuudha. Lammaffaan immoo eenyummaa keenya ijaaruu barbaannu irratti xiyyeeffachuu akka qabnudha jechuudha. Eenyummaa sana malee kan ijaaruu qabnu guyyaa wayii waan wayii raawwannee achuma baduu fi miti jechuudha. Guyyaa wayii fiiginee mo'annee meedaaliyaa sana kaawwannee sana booda what's next jennee tooni abdii kutuu nurra hin jiraatu jechuudha. Waan itti aanu sana identity based habit jedhuun jechuudha warri faranjoota. Akkasiin on what you want to be maal ta'uu akka barbaadu irratti xiyyeeffadhu waan jedhu san jechuudha. Sadaffaan asirratti kan laallu yaada yeroo dheeraa qabannee parsantii tokko fooyyessuun itti fufuun salphaa taasisudha. The power of 1% of improvement in the long term thinking jedhamu faranjoonni jechuudha. Yaada yeroo dheeraa qabanne irratti parsantii tokko fooyyessaa gaafa deemne yeroo dheeraa yaada deemna malee waanuma hara raawwannu qofa miti jechuudha. Gaafa san jijjiirama agarsiisna jechuudha. Afraffaan immoo bu'aa qofaan osoo hin taane imala keessa jiru sanitti gammadu jechuudha. Simon Bell akkuma jettee turte jechuudha. Imala keessa jiru sanitti gammachuu guddaa argachuu. Finding satisfaction in the journey, not just the destination. Waan jedhamu jechuudha. Faranjiin akkasii jettee dubbatte jechuudha. Galmi waa'ee bu'aati galmaan gahuu barbaadudha. Sirnoonni adeemsa bu'aawwan sanaaf geessisan keessa dabartuudha. So kan irratti xiyyeeffachuu qabnu sirna sanarratti malee galma guyyaa tokko rukunnu sanii miti jechuudha. Galma san guyyaa tokko gahuu dandeenya. Gaafa galma sanarra geenye garuu isa booda akka nuyi motiveet hin taane, isa booda akka kaka'umsa hin horanne waan nu taasisuufu adeemsa achi geenyu san irratti jechuudha xiyyeeffachuu kan nurra barbaachisu. Furdina kan nu rakkisu yoo ta'e, furdina hir'isuu kan barbaannu yoo ta'e, adeemsa kamiin furdina kana hir'isuu danda'a. Guyyaatti jajjabina qaamaa kan ispoortii dhiqa walakkaadha fanan hojjettu. Kana booda kan si dhiphisu guyyaa guyyaadhaan ispoortii san hojjette mun hojjetu. Jajjabina qaamaa san hojjette mun hojjetu. Malee kan si dhiphisu waa'ee isa booda jiru sanii miti jechuudha. Galma keessuun yeroo dheeraa keessa akka geechu mirkaneeffattee jechuudha. Improvementii ta'e gochaa jirtu saniin akka achi geechu nama shakkisiisu jechuudha. Lammaffaan galma baafachuu dagadhuudha. Kana mana sirna keessatti xiyyeeffadhuudha. Galmi bu'aa argachuu barbaadu san gaafa ta'u sirnoonni immoo adeemsa bu'aa san milkeessuudhaaf si gargaaran irratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Kanaaf amala kee jijjiiruuf yoo rakkatte rakkoon si'i miti. Rakkoon jiru sirna kee keessa jira jechuudha. Amalli badaan irra deddeebi'ee kan deddeebi'u ati jijjiirama waan hin barbaanneef osoo hin taane jijjiiramaaf sirna dogongoraa waan jiruuf, envaayiromentii dogongoraa keessa waan jirtuuf jechuudha. Fakkeenyaaf ati qabxii gaarii fooyyessuu barbaadde iddoon qo'annaa keetii garuu iddoo xiyyeeffannoo kee harkisu yoo hin taane baay'ee rakkisaadha jechuudha. Of fuuldura keechee kitaaba yookaan PC tokko keechee dubbisaa jirtaa jennu asiin immoo fuuldura keetiin TV'n banameera, riimootii harkeetti qabattee wajjirraa kamaa jirta. Asiin immoo bilbilli kee intarneetiin itti banameera, notification bis jedhee si rabbashaa akka ati hojjettu hin qabdu jechuudha. Waan ati qo'attee galma geechuu sun jiru jechuudha. Sana booda qorumsa yoo kubte ati dadhabaa taate jechuu hin danda'amu. Sirni ati keessatti operee taate garuu dadhabaadha jechuudha. Sun immoo akka ati kuftuuf gahee san taphateera jechuudha. Kanaaf James Clear sadarkaa kaayyoo keetitti ol hin baatu. Sadarkaa sirnoota keetii keessatti gadi kuftaa jira. Sirni ati keessa jiru san keessatti kufta malee kaayyoon kee guddaa ta'eedhaaf iddoo guddaa san hin geechuu jedhu. Iddoo guddaa gahuudhaaf sirna cimaa ta'e ati keessatti operee taatu ijaaruun barbaachisaadha jedhu. Isa immoo ruutiinii gochuu qabna jechuudha. Daayilii hojjennee tooni waan milkeessu qabnu irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Kitaabni Atomic Habits kun egaa amala gaarii ijaaruus yaa ta'u kan badaa ta'an cabsuu fi sirna nu gargaaruuf ijaaruudhaaf kan karaa nutti agarsiisudha jechuudha. Leessanii sadaffaan amala eenyummaa keenya irratti hundaa'e ijaaru. Amala waaraa ijaaruu furtuun isaa dursa eenyummaa haaraa uumuu irratti xiyyeeffachuudha. Amalli amma qabdu salphaatti eenyummaa kee amma calaqqisiisa. Waan ati hojjettus haa ta'u, wanta ati beektee hojjettus haa ta'u, osoo hin beekiin wanta ati hojjettu fakkii daawwitii gosa amma ati taatee jirtuuti jechuudha. Osoo beeksinis haa ta'u, beektees kan hojjettu. Amala kee gara gaariitti jijjiiruuf waa'ee ofii keetii waan haaraa amanuu jalqabu qabdu. Amala eenyummaa irratti hundaa'e ijaaruu qabdu. Ilaalchi amantii keetii jijjiiruun yaaduun sitti ulfaataa ta'uu danda'a ammaaf. Garuu tarkaanfiiwwan kitaaba kana keessa jirutti yoo fayyadamte salphumatti jijjiiruu dandeenya. Jalqaba irratti gosa nama ta'uu barbaaddu murteessi jedha. Sana booddee injifannoo xixiqqoodhaan jalqabiituun
gara kaayyoo kee guddaa keewwatte sanitti deemii jedha. Eenyummaan kee amala kee keessaa ba'a. Gochi hundi gosa nama ta'uu barbaaduuf akka sagalee kennuuti jechuudha. Akkaataa haala salphaan amala fooyya'aa ijaaruun danda'amu tarkaanfii salphaa afuritti fudhannee fayyadamuu ni dandeenya. Qabxiilee kitaaba ijoo tooftaalee kitaaba kana keessatti argaman keessaa James Clear adeemsa amala barbaadnu ijaaruu dandeenyu tarkaanfiiwwan salphaa afuran tokko kan fudhachuu dandeenyu lafa kaa'eera jechuudha. Isaanis mallattoo Q, araada yookaan fedhii, craving, deebii kennu, isa response jennuun, badhaasa isa reward jedhamudha jedha. Kutaalee bu'uuraa kanatti caccabsuudhaan amalli maal akka ta'e, akkamitti akka hojjetu, akkamitti immoo akka fooyyessuu dandeenyu hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Sammuun keenya akkamitti akka hojjetu. Mallattoo jechuun fedhii kan nutti kakaasudha. Fedhiin immoo erga nutti fee booda deebii akka kennamu nu taasisa jechuudha. Kun immoo badhaasa akka argattu taasisa. Kunis fedha sana guutuu yommuu ta'u dhumarratti mallattoo wajjin kan wal qabatu ta'a jechuudha. Riwaardiin suni kuyyii sanirraa ka'a jechuudha. Yookaan immoo badhaasni suni mallattoo duraa sanirraa ka'a jechuudha. Tarkaanfiiwwan afran kun walitti dhufanii luuppii yaadaa kan jedhaman sammuu keenya keessatti neuroloojikaala luuppii yaadaa sana mallattoon gara fedhiitti, fedhiin gara deebiitti, deebiin gara badhaasatti jechuudha. Kana maal jennaani luuppii amalaa. Seerota afran kana fakkeenyaan kan laallu ta'a gara booddee irratti amma seerri tokkoffaan isaa mallattoo ifa godhi jedha yookaan immoo hin dhoskinii jedha. Fakkeenyaaf kitaaba dubbisuu kan barbaaddu yoo ta'e fuullee kee kaa'eedha iddoo agartu. Lammaffaan immoo fedhiin immoo hawwataa taasisa. Kitaaba dubbisuudhaaf ofitti baay'istee guyyuma tokkoon yoo kana dura muuxannoo qabaanne waan si dadhabsuufu peeparii yookaan immoo peejii 5-6 tokko dubbisituun dhiisi. Akka si nuffisiisneef jechuudha. Hawwataa taasisa. Sadaffaa irratti immoo salphaa godhiidha. Yookaan immoo waan akka easy ta'e si raawwatamu. Irra deebitee gochuudhaaf akka si hin dabbarreetti jechuudha. Afuraffaan badhaasa. Badhaasni immoo maal jedhaa? Make it satisfy yookaan immoo quubsaa taasisa. Fakkeenyaaf yoo ganama lafaa kaanu urgaa foolii bunaa nutti urgaa'uu danda'a. Kuni maal jedhama? Mallattoo jennaan. Sana booda buna dhuguudhaaf fedhii nutti dhufaa jechuudha. Buna kana bitannees haa ta'u daffisnee gara dhuguutti deema. Sana booda deebii kennitaaf. Deebii nuti kennitu sun immoo inni buna daffistee dhugdusanii jechuudha. Sana booda badhaasni immoo guyyaa sana jalqabuuf dammaqinaan guyyaa sana dabarsitaa. Amalli kun guyyaan akka ati irra deddeebitee taasisaa jechuudha. Guyyaan akka ati irra deebitu taasisaa jechuudha. Lammaffaan bilbila keessa irraa notifikashinii ilaalu. Fakkeenyaaf sagalee notifikashinii wayii piip jedha bilbila keessa irratti. Ergaa sanaa beekuudhaaf araada sitti ta'a. Maaltu na erga milaata? Eenyutu na erga bilbila kiyya jettee gara bilbila gorgoruutti seentaa jechuudha. Sana booda bilbila kee fudhattee notifikashinii sana laata. Deebii kenniteef jechuudha. Sana booda eenyutu si bilbila ta'a yookaan immoo eenyutu meesheejii si barreessa ta'a. Waan sanitti gammaduu jammartaa kun guyyaan akka ati irra deddeebitee taasisaa jechuudha. Akkasuma sochii qaamallee yommuu gootu guyyaa hojii kee xumurtee yookaan immoo ganama lafaa kaatee meeshaa ispoortii ittiin hojjettu yookaan jajjabina qaamaa ittiin hojjettu argita jechuudha. Sana booda fayyaa ta'uu keetiif yookaan immoo fayyummaa kee eeggachuudhaaf gara jajjabina qaama sanitti deebita. Ergas hojjettee booda argattee booda ga'umsa gaarii argisiista. Motiveeshinii illee keessi kee qaamni kee akka strong ta'u taasisa. Marsaan kun luuppii amalaa kan jedhamudha. Irra deddeebi'uudhaan akkasumatti gaaf sana raawwattee eenyummaa kee ta'ee argamaa jechuudha. Kanaafuu James Clear eenyummaa ijaaruu irratti xiyyeeffachuu akka qabnu akkasumallee kaayyoo guddaa keewwanne wajjin dhiphachuu caalaa sirna ittiin achi ga'uu dandeenyu irratti xiyyeeffachuu akka qabnu akkasumallee wantoota xixiqqoodhaan akka jalqabu kaayyoo guddaa milkeessuudhaaf dirqama carraaqqii guddaan akka nurra hin jiraanne kaayyoo keenya san maloota xixiqqootti adda caccabsinee guyyaa guyyaadhaan waan raawwannu milkeessuun akka danda'amu kitaaba kanarraa waliin baranne irraa haga ammaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan laayikii fi sabskiraayib tuquun dagatinaa. Galatooma, yeroo gaarii. Kitaaba kanarraa waan isinitti tole waan fooyyessuu barbaaddan koomentii jalatti nu beeksisaa. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you waan nu hordoftaniif. Thank you waan waliin turtaniif amma yeroo kana.